Welcome, welcome. Amma deebinee jirra kun ammas deebinee dhufnee jirra. Egaa kitaabni Ajjeechaa Oromoo Qabsaa Gameessa Abbaa Qeerroo Abbaa Qabsoo jijjiirama fiduu keessatti gahee shoora olaanaa gahee leencaa kan taphate sirna TPLF kuffisuu keessatti qeerroo fi uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa hoogganuu keessatti obbo Jawaar Mohammad adda dureedha jechuudha. Egaa kunoo har'as kitaaba isaa seenaa isaa fi seenaa qabsoo Oromoo seenaa qabsoo qeerroo Oromoodha of keessaa qabu bifa adda ta'een seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kitaabni akkanatti bitamu jechuudha. Yeroo jalqaba arguu kiyyaan gama kootiin jechuudha. Egaa kunoo akkanatti Ajjeechaa Oromoo irraa bifa mallatteessee kennaafii jira. Kitaabni ani hin gaabbu ala tsatsatin jedhu kunoo bifa kanaan deemaa jira jechuudha. Kuno kitaaba yeroo jalqabaatiif addunyaa irratti seenaa Afrikaa keessatti kitaaba uummanni akkanatti hiriira galee bitatu yeroo jalqabaatiif arguu kennaa kuno kitaabni ani hin gaabbu jedhu bifa adda ta'een hawaasa Oromoo biyya Jarmanii fi akkasumas biyyoota ollaa wajjin eebbisiifamaa jira jechuudha. Kuno kitaabni isin argitan kun ani hin gaabbu jedha. Kitaabni kun seenaa qabsoo Oromoo fi qeerroo akkasumas seenaa Jawaar kan of keessaa qabudha. Kitaaba adda ta'e jechuudha. Afaan Amaariffaatiin ala tsatsatamu jedhama. Kitaabni kana fakkaataa hawaasni keenya hawaasni Oromoo biyya Jarman akkanatti hiriira galee kitaaba bitachaa jira jechuudha. Sa'aatii tokkoo fi walakkaa ol hingaa isaa tokkoon caalaa na fakkaatama. Hanga ammaa hiriirri dhumuu didee jira. Kitaaba kana bitachaati jiran jechuudha mallattoo isaati jechuudha. Kun special jedhama laata. Kitaabni ani hin gaabbu jedhu kan seenaa Jawaar, seenaa qeerroo, seenaa qabsoo, seenaa jijjiirama TPLF yookaan sirna baankii hanga taankii hidhate jechuudha. Hiddaan buqqisuu keessatti shoora olaanaa kan taphate hoggansi cimaa hoggansa olaanaa gahee leencaa Jawaar Mohammad nu gidduutti argamuudhaan kitaaba isaanii ani hin gaabbu jedhu bifa adda ta'een eebbisiisaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf eebbi kitaaba ani hin gaabbu kun biyya Jarman irratti bifa adda ta'een bifa nama gammachiisuun hawaasni keenya odoo tokko nafiin bakka jiru buqqee bahee simatee fudhatee jira. Kuno kitaaba Jawaar Mohammad bitachuudhaaf hiriirri
أما كتاب نيونغو كتابة كان أما تريلر يعني في دملا ينغو كتابني يروج القباتيف سين أفريقيا كيستي بفكراني بفما جرو بيجا جرم مقالا نورمبر ديسمبر دم الجا كلوا كنا فكاتا ينقبو كلوت Abdul Karim Bradford, Abdul Karim Badaso Bradford. Abdul Karim Badaso Bradford. Shanja. Bravo, di kai foto. كلوا كافران ولا كلوا Dapat ini tapi. Foto kau ni gandang. ये बताओ तुला ये बताओ Mata tu murah. Aci tu murah ram. जरा कवर सर Sebentar kan. Ulbay umaray. Laka jadi. Okey, amma sagantaa itti aanutti coofti qoosiin nu hafee warri kitaaba fudhatin mallattoo jawaariin maddafaati fudhadha. Amma daqiiqaa muraasa keessa fixuuf jenna. Sagantaa itti aanutti ceena waan ta'eef kitaabni isin duraa dhumaa jira waan ta'eef maddafaati fudhadha. Amma sagantaa itti aanutti ceena. Kitaaba mallattoo maqaan keessan irratti barraa'u amma dafaati
daqiiqaa muraasa booda eeggachuuf booda rakkoodha. Sabay naman tikin. Sabay naman tikin. Ambal ko rin. Yasin, Yasin. Udah. Magnet. Magnet. Yasin. Kita makan maju lagi. Kita makan maju. Daddafa program itu yang Next day. Amma sok sama lapu. Ini kita mau maju berbadan kita ini mau maju kira kita ini mau maju kira dan bagi orang sebentar bawa ke sini lagi berbadan itu. Nanti kita bang impor seni berjuru. Apa itu kita dibuat ini Edina sebentar. Masih nundang. Hello, gurgurtaan kitaaba yeroodhaaf. Egaa amma kitaabni gurgurtaa inni mallattoo qabu xumuramee jira. Inni biraa immoo booda itti fufa jechuudha. Sagantaa itti aanuuf akka itti dabarruuf namoonni dhaabbatanii jirtan teessoo keessatti mannaa. Namoonni tikeeta harkaa fudhatan kitaaba keessatti fudhatan booda iddoo keessa qabadha. Sagantaan itti aanu sagantaa murteessatu jira waan ta'eef iddoo keessa qabadha. Okay. Saya kerjakan sih keren. Biar dua. Egaa akkuma argaa jirtan sagantaaleen biroos kan itti fufu ta'a. Kitaabni mallattoo qabu dhaabbatee jira. Namni sadifaa bitata kun akkanatti ilaala. Telefoona buuftee kitaabni mallattoodha amma booda dhumatee jira jechuudha. Kunoo mata matatti maqaa ijoolleetiin namni ilaala. Sadii bitachaa jira kitaaba sadii. Kun ka biiftuuti, kun ka murteessaati, kun ka sa'aadaati. Egaa amma wallisaa Abdii Faanis Namoota lama sadii bitan. qabsoo Nursifaa itti aansuudhaan
Haasawaa obbo Jawaar Mohammadii fi maqaa isaaniitii fi mallattoo Jawaar Mohammad. marii hawaasaa kan itti mul'ata jechuudha. Namoonni dhaabbatan keessoo keessatti Namni martiin danda'u agar gosa fudhatu tokko tokko nama akkasii gurgurama. Agarre maa? Bisa sawar. Jawaar lo sawaran tuh baik itu. Ya sudah. Tadi yang saat tadi. Ya? Isi kok Mike sekian nama Mike sekian nama. Ek. Woi, Mike kan anak kan? Assalamualaikum Australia, Assalamualaikum Ethiopia. Ini apa itu? Oh, nak kan? Kitaaba seenaati. Kitaabni kitaaba seenaati. Kitaaba qabsoo Oromoo. Kitaaba sadiin bite. Kitaabni kitaaba seenaati. Qabsoo uummata Oromoo yookaan immoo qabsoon qeerroo akka itti deemtee fi gara fuula duraatillee waa hedduu as keessa jira. Kanaa jecha kitaaba tokkoo miti ani sadiin bite sigalee sadii. Yaa kanaaf politikaanis qabsoo uummata Oromoo waan qeerroo as keessa jirti wanni hundi. Sigalee kitaabni kun bitamuu qaba. Daadhishaan deeggaramuu qaba. Dhiiqiidhaanii waa hedduu as keessa jira. Afrikatti argitee akka hin eebbifamne ta'ee yeroo jalqabaatiif asii eebbifame. Kanaaf kitaaba waa hedduu keessaa qabu seenaa hedduu keessaa qabu. Galatoomii egaa kan inni jechaa jiru obboleessi keenya kun maqaa ijoollee isaa sadiin kitaaba sadii bite jechuudha. Maqaa ijoollee isaatiin kitaaba kana kun ijoollee isaa sadii bite jedhee galatoomii. Kun maqaan isaa immoo kana Jawaar maqaan isaa illee Jawaartu kitaaba Jawaar bite. Akkam jirtan deeggartoota jaalattoota Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad hayyicha Oromoo ni jaalannaa hedduu kabajnaa. Kitaaba kana keessa waa baay'ee argattu. Kitaaba kana bitadhaatii dubbisaa. Hayyichatu barreesse. Wanni hayyuun barreesse waan gaariidha. As keessa waa baay'ee fayyadamuu dandeessu. Jawaariin jajjabeessaa bakka hundanitti yaada gaariin bira dhaabadhaa kunoo mana kunneen qeeballee warri Jarmanii. So mana guutuu kunoo nuti akkana Jawaariin jaalannaa warri Jawaar deeggarsan qabu jettan kun hundi deeggaraa Jawaarii hawaasa Oromoo onnee keessa jiraa Jawaar maaliif hayyuudha hayyuu jabaadha hayyuu keenya ni jaalannaa sabboona ilma Oromooti nama dalagee nu barsiise kanaaf yoomiyyuu taanaan Jawaariin bira dhaabanna ni jaalannaa uummata Oromoo bakka jirtan hunda Jawaariin deeggarsa keessan kennaa fi yeroo dhumaatiif qabsoo marsaa lammaffaa kana deeggaraa dhiibbaa qonnaa mootummaa irratti hawaasa keenyaa sagalee taanaa Jawaar Mohammad kasallee jaalannaa Jawaar Mohammad bira dhubaa jira galatooma. Allah
Elemo ikira ko sifu na sifu anas na. Wani kuna. Ikaga akuma argaa jirtan hawaasni keenya kabajaa fi maaltu si dhagahame eebba kitaabaan hin gabbure gammachuu guddaan dhagahame jawaari naayiroobii eebbifamu baatus jarmanii eebbifamee jira jarman keessatti
adaduma isin daftanii iddoo qabattanii baay'ee gammaddan jechuu barbaada jalqaba baay'ee gammachuu guddaan na dhagahame qeerroon jaarmanii marsanii kitaaba dhaguno hingaaf fayyadu eebbisiisanii jiranii jawaariin marsanii jiranii qophii bareeda ture gammachuu bareeda ture bashannanaa irraa isinitti haa ta'u. Galatooma gammaddanii guyyaa har'aa guyyaa gammachuuti hundu hedduu tolee jira hin gaabbu ali tsaqatim hin gaabbu galatooma egaa akkuma beekamu kunu egaa kitaabni ani gaabbu jedhu kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuuf akka ajaa'ibaa fi akka seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti kitaabni yeroo jalqabaatiif bifa kanaan eebbifame akkasitti uummanni fedhiidhaan xiqqaa guddaan dubartiin hundisaa bitatee manatti hin galas yeroo namni yeroo jalqabaati. Kitaabni amma irraa kaasee duuba sadiitti biiroo shantara bitachuu ni dandeettanii jechuudha. Kitaabni dhumachuuf deema jira waan ta'eef amma irraa kaasee yeroo shantamaan isa mallattoo hin qabne akka filattan kabajaraa isin gaafanna. Koreen keessummeessituu dura kana akka nuuf qulqulleessitan gama sagantaa itti aanutti dabarra jechuudha. Gaabbu kitaaba obbo Jawaar Mohammad guyyaa hadhaa magaalaa Nuremberg Jarman keessatti eebbifame. Hedduu kitaaba kana keessa waa hedduutu jira. Wanni keessa Oromoon waan hedduu keessa argachuu dandeetti. Kanaaf hedduu gammachuu guddaan itti dhagahama. Kanaaf namoonni hundinuyyuu kitaaba kana bitatee mana isaaniitti akka dubbifatu dhaamsa qabu. Galatoomsaa. Egaa kitaabni ani gaabbu jedhu seenaa ajaa'ibsiisaa ta'e eebbifamee jira jechuudha. Teessoo keessatti qabadhaa yookaan gara duubatti deebi'uudhaan dhaabbadhaas ni jedha. Nuraddiin dhabnee turre. Okay, teessanii gabaariin garasitti affeeruuf jennaa warri haftan ta'a yoo inni ta'e garuu haasawwan isaanii qabbata jecha gara keenya naamusaaf kana godhaa jira waan biraatiif jiru. Egaa koreen keessummeessituu please bakka kana akka dhuftuuf kabajaan isin gaafata. Galatooma namni maayikii waayirles tokko asitti murteessa galatooma. Sado. Egaa amma kanatti aansuudhaan haasaa fi marii hawaasa wajjin sagantaa godhamuudha. Egaa gabanumaan obbo Jawaar Mohammadiif bakkuma ta'anitti. Okay. Egaa obbo Jawaar Mohammad barreessaa fi hoogganaa qeerroo Oromoo maamileedhaan gara waltajjiitti akkanaa simatan simatan. Come.
akkam ooltan akkam ooltan nagaa jirtanii warri jarman fayyumaami hunda dura rabbii nagaa waliin deebise galanni haa ga'u yaadannoo hedduu walirraa qabna atiin waggaa yeroo jalqabaaf as kan hin dhufe 2014 na fakkaata gaafas hedduun keessanii ni dhagama gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo san qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri jarman yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati ambaasadara uummata keenyaati wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan hojiidhaan bultiidhaan hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitti isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuu biitti tunis ummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaa illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isaan isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabtamire hin gaabbuun hiikkaan isaa waan biraati miti waan dalaynetti hin gaabbinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra waan qixxaantii qabu akkuma duura angoorra gadi buufne akkasuma goonani keessa kitaaba kana hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage hima waan biraan qabu waan dalayne keessatti jarman keessatti waan dalayne minisootaatti waan dalayne oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalayne tokkombaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaabbilu jechuudha nutuman nu cabsan jenne alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama finne jechuudha har'a hoo Bukoota jaandarra kana keessatti waa'ee keessa dabalu. Gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu. Amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoo inni tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanaganii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre gadi dhaabee booda itti hasaasaatiin ture amma immoo itti iyyuun eegale itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyuutu illee dhufa jechuudha kana beekuu qaba namni mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran lakki nun mootummaa kuffifni agarree jirra barfaashinaa ni nuti we have done it kuffisuu barbaadan arra gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhu ni deemaa jirru mootummaan ufiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu tun akka nurratti hin qubneef lallabu jirra akka nurratti kun mootummaa maqaa oromoo baadhattee
afaan kubbisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa erga dhaabee itti hasaasnee sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufee maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gubboon coomse kanaan itti fufne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyamne. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanii taane bineensu hin taane arra bineensu keessaa beekuun salphisuu hin hayyamu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra, lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quursanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu. Quufa kan biraa addunyaa dha. Oromoo dhagaa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor Naasir Raayan kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boroma akka isaan godhe, arraa bor Wayyaansoo jedhu itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa waannan immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አፋን እንደይነፍ አማርኛ ዳንጋባሱ በጁ በርባል ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለሁት ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረው ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው፣ መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን እንዳወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይደቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመስመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለሁት እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ
ሁሉም ተረባርቦ ወደ መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አመራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልዕክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስገኘን ያበዙዋሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣጤ ቀምሳው እንደንደይ ኦሮሞ ወልንደገይስ ሆገን ኦሮሞ ማሊ እንደው አላናላ we were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem. Maal jaan turun bara sampai Oromo miliyon shantam tahe watak wad undan do murni tikka to deman Oromo nogga shantam kapsa yo mampin sanji jirre lo wani mira da bangjarro Oromo miliyon shantam ma umam bus wani jawdan nang mira ro nanda kan yo njiru we change this river aramo Fakido nanggo kabatte ummata keenya madal kabeekumsan qabni kanaamusan qabni maqaa keenya aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal onnee jamaa jiru Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraa baannaan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha, nu ummata kabaja qabnu, nu ummata tokkummaa qabu, nu ummata beekumsa qabu, ummata naamusa qabu, naamusaan guddanne, dalagnee guddanne. Kanaaf namu bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, hali rabbii ijaa warri kaleessaa bari yoo hatanillee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabbata haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubburiisinee mari'achuu deemna jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburiisinee waliin mari'anne. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkasuma tosoon hammaaree akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsoo tosoo isin keessa hammaaree nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet, qo'anneet, bilcheessineet, tarsiima baafneet, ummata keenya tokkoomsineet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraan argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis kawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akka waan sargii
but I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddataniif. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaaroo hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenya sabaaf sablammoota biyya saniitiin ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa uummata gadaan guddaa gadaan gabbina ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan Oromoon waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii fi Kanaadaa fi baay'een isin jaaladha gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Amma kanatti asuudhaan gaafii yookiin yaada lama sadi gaafii sadi qofa namni qabdan as dhuftanii gaafii gaafachuu dandeessu jechuudha. Abdiin namoota gaafii gaafachuu harka carraa akka kennu kabajaan asii gaafadha. Okay, naannoo kanarraa Umar Obboleencoo yoo uummanni taa'e malee gaafii gaafachuun hin danda'amu. Yoo teessan malee hin danda'amu. Qoy yeroo uummanni namoonni dhaabbatan bilisaa sekuriitiidhaan duuba san namoota jiran murteessisa. Namoonni kitaaba bitachuu barbaadan ammarraa kaasee yuuroo 50 bitachuu dandeettu. Duuba jira balbala keessaa irraan yuuroo 50 bitachuu dandeettu. Kitaabni hanga ammaatti hubachuuf ta'eetiin jira hanga yaadameen walitti kitaabni waan gurgurameef kitaabni as biyya Jarmaniif qophaa'ee hubachuuf jira waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan balbala keessaa irraa gurgurtaan eegalee jiru. nama baay'eetu harka baasaa jira. Maaliif narraa fuuchuu diddeettanii nan komatina nama kana hundarraa fuuchuu hin dandeenye. Amma Umarii fi obboleeyyiitoodha kennee jirra. Ilaala qoyqa. Okay, obbo Qorichoo as goon. Naafi dikootti tokko bannaati. Kan oogaa kan makee. Kuni kan nama biraati. Yoo firmaan qabaatin kan dhigaa. Dubartoota amma dubartoota. Egaa akkuma argaa fi dhagaa jirtan obbo Jawaar Mohaammed hojii manaa torbee tokko keessatti nu kenne bifa kanaan hojjennee jirra. Garuu yeroo biraa immoo bal'inaan kana caala sagantaa biraa qabannee hojjennaa amma sagantaa gaafii deebii jira. Iddoo san security Saddam iddoo san xiqqoosi banaa. Okay.
saadoo an nama sadi filadheeraa ati nama lama daban nama shan. Ayyee namoonni sadan gaafii gaafatan as Siraaj anis carraa nama tokko dabalee firii jira jechuudha. As gara dhuunfaatiin keessumaa xumuramee jira carraa nama shaniif kennamee jira. Namoonni as keessa namoonni carraa shanan as jirtan gaafii wal fakkaataan akka carraa ta'e kan gaafatan wal fakkaatate yeroo keenya qusachuudhaaf carraa keessan akka dabarsitan isin ta'u. Tina atillee dabalee qabadhu bakka tina akkuma jirtan kanatti gaafatu. Okay, duraan dursee Jawar Muhammad baga rabbiin nagaan gara biyya Jarmanii si fide siin jedha. Maqaan kiyya Umar Haji Bariisoo jedhama, godina Arsii Bahaa, aanaan kiyya Sagure. Kana caalaa gara biraa himachuu fi maatii biyya nu jira. Inni itti aanu yaa Jawar, nuti Oromoon ala jirru miidhamnee jirra yaada keetiin. Keessi nama kanaa hundi gaafa hidharraa hidhamterraa kaasee hanga gaafa har'a wal agarru kanatti yaaddoo guddaa keessa jira. Duuti Haacaaluutu haga har'aa nu miidhee dheebuu nuti ta'e. Humnaan baafachuu waan hin dandeenyeef guyyaa itti eegaa jirra. Ani akka ilma Arsii tokkotti waan sii dhaamu akka obboleessaa tokkotti. Jechi ati du'utu amalee Itoophiyaa keessaan ba'e jettu sun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan Haacaaluu nyaatte sin dhiistu. Yaa Jawaar gara Itoophiyaa mi Afrika maayyuu qilleessa isii keessan bayinii isin jenna. Ati tokkochi ta'uu dandeessa nama gaarummaa Oromoo hundatu kufa. Waan milishaan maatii keenya godhaa jirtu dhugaa isinitti maa waan nama boochisu. Inni miidiyaa irraa waan mul'atu miti nuti keessaan quba qabna. Isa mana nyaataa banate nyaata irraa nyaatanii osoo birrii kafallee biraa deeman milishaadha jedhanii. Mootummaan akkanaan jiru addunyaa kanarratti argineerra biyya 8 motorba taa'ee argeera waan akkanaan jiru. Kanaaf yoo nu caalaa waa'ee kana hin beeyta tokkoffaa mootummaa kana sirriitti quba qabda. Sirraa'uu danda'a jettee yaadda Dr. Abiyyiin kun nuti Abiyyii miti osoo naafxanyaallee nu bulchite nuti nama haadha Oromoo hin tunne abbaa Oromoo hin tunne ijoollee Oromoo hin tunne barbaanna malee Jawaarii ta'uu qofaafi miti. Abiyyii sirraa'ee gaafilee Oromoo san nuu deebisa jettee yaadda moo tasfaa kutannee rabbi kirkanneetiin qophoofne haa kennu. Gaafii kiyya kana fixadhee galatooma ulfaataa Oromootiya yoo balleessille na offolcha. yaada keessanii fi gaafii keessan gabaabsaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين duraan dursee obboleessa keenya Jawaar rabbi baga nagayaan waliin nu fide rabbi baga nagayaan waliin nu fide kana booda waan hin jechuu fedhu obboleessa keenya Jawaar si qabaachuuf ni gammanna rabbi nu umrii dheertuu si haa kennu dura irratti dabri warri mootummaa irra jiru kunis Oromoo isaan qabaachuuf illee ni gammanna. Ani dhugaan sittiin haasawa kee maayii irratti reetu waan ati jettu waan inni irraa fudhu wal mari'annee ala kana keessatti takkitti irraa maayii jarri guyyoo tolanii qaceelan akkatti isaan qaceelchuun wajjin ijibbaata goonee gaafannaa jedhu. Ani kana fakkaatutti ammallee ati abdiin gara saniitiin jirti jechuudha dubbiin teen akka nagarsiifti. Oromoon akka jedhu ijibbaata maayii gaala biyyee obaasanii jaal. Atiis Oromoo, Dr. Abiyyiin Oromoo,
eeggadda gaafa bakka takka jirtan hedduudha nu gammachiiftan. Ani amma kana dhagarta amata 40 olii dhagan. Harka ati gartu kana rasaasaa akkana na godhe. Akka wayyaane. Saudi Arabiyaa taa'eetiin gaafii takka si gaafadhe qilleensa Oromiyaa bilisoomsine yaa yoo qilleensa kanarraa isin buusan maali jiraan jennaan deebisaan ati naa godhu yoo buusan irratti deemee. Rabbiin umriin si haa dheereysu dachiin dukkanooyte gaafa sanii fanguu baaftee akka reefu dubbatte sanitti warra taankii fi baankii qabu biyyaa baaftanii maqala galchitan. Tokkummaadhaan dhufte wanni sun. Tokkummaan dhufte. Mee kamitti yaa obboleessa fi anima abbaa kiyyaan Oromoo jira gadhaf obboleeyyan kiyyaan itti dhaga harkaatti darbu kan argaa harki kun nanaaf amma. Ana qofaami namni Oromoof naaffate kumaantan. Galaasaa Jilboo jaarraa abbaa gadaa jara kana hunda wajjin ture. Shuuboo wajjin waan tokko gargaareessa waliin nyaan. Baru isaan karaa rabbii deemanii du'anii. Warri naaffatee miila dhabe kan ija dhabe Oromoon irra dillikkaas jirtu kun naafa Oromoo kan maqaa Oromootiin naaffatee Oromiyaa keessatti akka waan gargaaran naaffateetti warra isaaniitti galee naafummaan isaa warra isaanii jikkuu jirtu namni qoqqoobu jira namni kuma qabu hin jiru. Wayyaaneen gaafa bilisoome nama lola irratti qabsaawee madaa'u barraan wanni baafteef mindaa baafteef mindaa jira wanni itti jiru mani bara. Oromeen tirfi yeroo haasawa yeroo tirfi Awurooppaa kana keessa guyyaa alagaatiif isatti haasawa waan sitti himan. Ana mana tokko irraa gargaarsa barbaadu faradii gamoo sanaa kenna maallaqaan harkadha beektaa. Laakiin obboleeyya kiyya kan wajjin naaffan kanaaffate dhageessaa kanaaffate wallaahi gara nyaata gaafa ati mana eeggate yaa ijoolleen tun Oromoo kursii jala qabne jettu yaa yoo amaaramlee ta'e Oromoo isin yaa rabbi jedhu yoo amaaramlee ta'e yaa rabbi jabeenya ta'e Oromoo isin Oromoo ni rakkata Soomaalee keessa rakkanne Soodaan keessa rakkanne Jabuutii keessa rakkanne rakkoon Oromoo jiru wallaahi ati mukki namoonni inni irratti qaadata asirraa rakkoon nuti Soomaalee fi Jabuutii Soodaan keessa rakkoon biyyoonni rakkoon ni jarana haasawti jira namoonni dhaqayaa jawara maal argaa arra booda rakkoo namoonni si mala waan dagaraa dhimma haasawaa dagaraa eeggatanii namoonni dhaqa. Kanaafuu mee jawar nuti wanni jennu laal akka jaan gubbaan kurtuus jalaan kurtuus fooraan wala kaara jabbatutti wala gata. Bal'isi kun guutootanii Oromoo tun hafuura fudhachuu barbaanna hafuura fudhachuu haati Oromoo du'urraa hafuura fudhachuu barbaanna. Eeggadda guyyaa sii fi Doktor Abiy fi lammaan bakka sana qabu jaarri Oromoo irraa hafuura fudhatte jenne Joon. Nama biyya Somaaliitti biyya teenya jidduu ji'a sadii haadha waraqaa takka mootummaa siyaan barreen geessuudhaaf beektaa. Gaafii takka gaafachuuf rabbiin samii si fideetti qabsoon afaan wallaallee jaamnee dhaabni siyaasaa bakka dhibba tokko gadi addaan godhe laaptoopa keetii fi televizoonaa fi qeeroo rabbiin jara kana Doktor Abiy faas bakka dabbeerate walii isin fidee waan hin manaamin ni uummanaan akkasitti gartee guyyaalee dhufa isaa yaati sanyii yaaduu rabbiin biyyataa qabechiisu. Mee akkamitti amma asoo keetirraa lubbuu fudhateef xiqqoo ammallee waa tutti seetee waliin wajjin taa'uus dhagayaa isin deebisuudha dhuunfannaa godhaati kashuuf wanni tokko jedha nama lamaatu dhalaa lamaatu dubartii wajjin ilmoo wajjin dhalee jala takka ni dhaltee takka ni dhaltee takka dhaltee beektaa ilmoo fuutee jalaatti dandanii mana murtii waliin dhaqanii hoggaa mana murtii dhaqan akka jeen beektaa ni fida hoggaa mana murtii dhaqan ilmoo dhaqa jahaati jette ilmoo dhaltee maal jetteen ilmoo tana isin tuba jala hattee jennaani si jala hattee garti mana murtii maal jeen ilmoo tana fidaa bakka bakka tiddaamura jara kana lamaan iddaan kennaa jeen beektaa ka dhugaadhaan ilmoo dhalte waan jetteen lakki addaan hin murini haaluma jiraattu isumaan dhalee isii hanni jettee maaliif lakki onnoo irraa qabdu yoo sodaattee fi beektaa. Kanaafuu mee baay'ee akkanumatti akka biikilee qarreerraa danda'u hunduu malee yaadu yoo dandeenye uummataaf hunduu waliin
rabbiin waa achitti hawaasanii waa turan taate takkitti irraa baay'ee uummataa wajjin rabbi jaraa isaa qaqqalchu rabbi oromoo takka takkatti haa deebisu rabbi walitti isin deebisee karaa tokko rabbi isin haa godhu. Amiin amiin amiin. Hamilee sabnaaf mee obboleetti hamilee sabnaaf. Galatoo namoonni gisee gaafii gaafatan informaatiin gaafii qofa gaafadhaadha. Maaliif jawaab gorsuu hin barbaachisu hin gorsa. Sagalee miti. Gaafii qofa gaafadhaa deebisaa eeggadhaa. Dubartoonni hiree barbaaddi. Akkasii qe'ee jedhaman galatoomaadha. Baabaan keessan gaafa isin qabsoo bultanis akka isin hiriira baay'ee jira bultan ibsaa ture. Arallee isin ibsee jira. Ammoo amaanaa guddoo sirrii jira beeka. Ayyeen hin dhagama marti hin dhageettu. Carraa kana argachuu kiyyaa fi warri carraa naa kennitan hedduu galatooma. Jawaarii kenna baga nagaan dhufte baga walitti baane sitti mufannee turre mufaatii sirraa qabnaa turre har'a immoo afoofnaa liillaasii jennee si araaramnee jirra. Nutti dhuftees gammannee jirra. Gammachuun teenya gammachuu hamtuudha. Gammachuun nutti dhagama. Gammachuu akkanatti ibsattanii jara keenya akkana garaadhaan haa ta'u wanni kun Jawaarii onnee uummata Oromoo keessa jira. Onnee uummata Oromoo keessaa namni baasuu hin dandeenye Jawaar. Mootummaa galma keessaa baasuu danda'ama. Jawaar garuu haga ammaatitti uummata Oromoo onnee uummata Oromoo keessaa Jawaar baasuun hin danda'amu. Ammallee wanni ani warra as dhuftan kanaan ijoollee gargara kanaan humna kanaan wanni nan isinii dhaamu wanni nan Jawaar illee dhaamu achi qabuun as qabuun hin jiru ammaa achi. Wanni jirtu kan hinkaan yoo sochoosan buqqisuu malee dhibee hamaa namatti taate. Kanaafi ammallee marii goonaa kan jedhu kuni warra gurra hin qabne warra gurra eeluu kana jedha gurri kan guddaan gurra arbaatti na fakkaate warra gurra arbaa qabu ka dhaga'uu hin barbaanne san wani marii goonaa kuni yaa Jawaarii keenya ammallee naan liqinfanne mee irra deebi'iit ilaalii akkamitti ilaaltaa. Lammaffaa gaafii kiyya warroota si deeggaranis warroota si jibbanis warroota si afoo dhaabatanis warroota si cinaa dhaabatanis amma achi akkamitti ilaaltaa. Adeemsi istiraateejiin haaromni ati baaftee nu masakuu dandeettu karaa keenya nu akeekuu dandeettu maal fakkaataa. Kanammoo nuti waliin jirra akkuma ati nutti deebitee nullee sitti deebinee jirra. Kana waliin taanee hunda tokko taanee gara tokkotti akka nu cofnee deemnu akka nu masaktu gaafii si qabu asumaan si xumura. Jiraadhu horii bulii nu jiraadhu si jaalanna waa maraafuu rabbi bakka deemtutti bakka bultutti si haa eegu si jenna galatoomu. Galatooma carraa kan argachuuf baay'eetti gammada. Anis dhalootuma keeti Jawaar gaafii nan sii qabu wanti kun si deeggaruuf tokko seenaa irraa barannee osoo hin taane ijaan si agarree hojii san keessa waliin jiraannee kanaaf si deeggarra. Ammoo gaafii gabaabaa tokko si gaafadha. Gaafii nan si gaafadhu muuxannoo asiin dabre irraa fudhattee biyya san ka bulchaa jiru shiftaa lamatu bulchaa jira. Akkuma tuu jettee tokko shiftaan magaalaa bulchu ka biyya bulchu kun shiftaan ka bosona jiru ka baadiyyaa Oromiyaa bulchu baadiyyaa biyyaa bulchu. Sirna kana yookaan jallaa duraan qajeelchu sirni kun sirna jallaan kun qajeeluu danda'amoo gabaabumatti region change dhamoo reformiidha. Reformii yoo ta'e sirni muuxannoon wanti kun nu baasa biyyi suni biyya taati ka jedhu si gaafachuu barbaadee galatooma asuma irratti gabaabsu. Araan kana akka nama carraa guddaa qabutti of fiil godhaa jira because ijoollummaa kiyyarraa isin face to face ilaaluun kaayyoo kiyya guddaa ture. Akka malee galatoomaa baga nagaan dhufte isin jechuu barbaada. Gaafii sadii hin qaba. Tokkoffaani sirni filannoo Itoophiyaa iftoominaa fi hirmaannaa dhabuun akkasumas mormitoota irratti dhiibbaan jiraachuusaa ilaalchisee furmaataa fi tarsiimoo maal fakkaataadha gaafiin tiyya tokkoffaani. Lammaffaa paartileen gara paartii badhaadhinaa itti makamu booda sirna federaalawaa sabaa kufee waggoota 6 darban keessa walitti bu'iinsa fi waraana uume
sirna dimokiraatawaa federaalawaa fi hunda hammate ijaaruuf tarsimoo fi yaadi keessan maal fakkaata? Gaafiin sadaffaa ammoo yeroo TPLF fi buutu jechuudha. Uummanni baay'ee gammadee fi gaafii wareegamaaf naaf deebi'ee jira jedhanii abdii guddaa qabaachaa turan. Haa ta'u malee waggaa 6 darban keessatti abdiin uummanni wareegamaaf kafalesanii gaafii isaanii hin deebine akkamitti amma uummata waliin haala haaraa keessatti abdii fi gaabbii isaanii gara bakka duraanii olitti deebisuu fi akka gara fuulduraatti bu'aa dhugaa argatan gochuu danda'ama. Galatoomaa gaafii kun. Jawwee baga jiraatudha. Gaafiin kiyya waan guddaallee namnillee ija rakkatee jira beektu waan hedduulee hammee gaafii baay'isuullee barbaanne ammoo gaafiin kiyya bineensa Finfinnee jiru yoo ofirraa kaasne bineensa kaabaa yuusaa dhusan akkam godhuu qabna akka gara Finfinnee dhufne maal godhuu qabna ka jedhu inni biraa ammoo ati qabsoo keessatti oromummaan beekamta waan qabsoo keessatti akka oromummaatti beekamtuun sana har'a maqaa Itoophiyaallee itti matteerta isaan ammoo warra gura duuchatee deemu waan ta'aniif wal siisimataa akkam waliin sin rakkisuu laata kan jedhu inni biraa ammoo abaa'oo akkuma argitu warri amma galee kuni dhugamatti warra mootummaan kun achi kaatee gale moo wadhabdee isaan keessa uumameetu gara biyyaa galche ka jedhu isiillee nu caalaa shoora guddaa waan qabduuf odeeffannaa waan qabduuf akka nu ibsitu ijoolleen muka jiran amma marroollee dabalatee dhugamatti araara kadidu sheexana malee namni hin jiru beekte jara kana osoo qaamni sadaffaan bakka jirutti araarri araara ta'e namni jiru hin jiru. Sanaafuu warra amma muka jiru kana yaadaa fi hamileen akkamitti bira jirtanii maali mee ilaalchi kee jala irratti umura irratti ammoo wannaa jechuu barbaadu yeroo ammaatti Jawaar instituushinii tokko jechuun kiyya Jawaar mootummaa tokko kan mormu jira yoo ilaalchi keenyallee garagara ta'e addunneetii bira dhaabannee korma gororee kaanee komii qabnutti dhiyeeffanne. Kanaaf nama wani jechuu barbaadu ammatti namni jiru goonni Oromoon baay'een illee yoo jiraate namni hayyuun nu jiru Jawaar maal jettan inni lammaffaan ammoo goonni jiru ammoo namni lammaffaan marroo akkana jedha an fidadhe galatooma. Ayyee namoonni as dhuftanii gaafii keessan gaafattan kuni argaa bilisaatii namni gaafii waan barbaade gaafata waan ta'eef gaafii gaafattan gaafiin isaanii gaafii hunda keessanii namoonni akka yaadaatti yaada kennanis yaada hunda keessaniitii fira hunda keessaniiti jechuudha. Dabalumaan gara gaafii gaafatameef deebii akka dhageeffattan yoo danda'ame naamsaan teessoo keessan teettanii akka dhageeffattan isin gaafannaa gara waltajjiitti. Galatoo Saatoo Anilee Asumaan ergaa takkaatu waliin qabee warroonni afooshaa as keessa jiran afooshaan obbolee keenya ijoollee Jimmaa Darmootiin qabate deeggarsa Jawaariif illee waan jiru yoo ta'u hiree hin qabnuu jee isin hundi hiree hin qabdan namoonni deeggarsa akka dhuunfaatti illee Jawaariif godhuuf dhuftan hiree hin qabdan gumaata illiif illee warra godhuuf fayyaduu bituurraa jee jiras keessa isinis ni qabdanii deebisaa boodee jechaadha jechuudha. Ayyee ni dhagama mi dhagama mun dhagamu gaafiin duraa warri mootummaa yoo si nyaatan oo fayyadamtoonni keeka tokko nama ture yoo wan naanjanyaan kun halaali waraani jennaan yoo si nyaatu baate halaali jee Anami wal nyaachuu bira osoo hin dhayne furmaata fiduu barbaachisaadha. Wal nyaachuun nan dhufnaani ani nyaatu fi nyaatamuuf illee qophiidha. Qabsoo gadi bayanii
qabsoo gadi ba'anii maali sirbaa gabbaanii morman galfatanii jiran. Kanaaf dhugaa qabna nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan deemnaan garuu irra nyaachuu waa immoo leechuudha. Kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka milikaa uummata keenya miidhaa hin jiru. Biyya sanitti qaama lama uummatatu waan barbaade kana mala illee gaafatan namni. Abiy Ahmed inni milikaan humna lama. This is crazy, isn't it? Abiy ministeerri isa gaafatu hin jiru, paarlamaan isa gaafatu hin jiru. Maallaqa biyyaa biliyoona 10 baasee masaraa jaara paarlamaan ogaa gaafate na gaafachuu hin dandeessan jaan. Milikaan dhufeeti mana keetii nyaatee kama logaa eeggan hin qabamu namni na gaafatu hin jiru siin jaan. Milikaaf Abiy dhabe biyyi dhugaa jirti. Kanaaf Abiy Firaaw kana milikaa ta'uu namarraa dhaabuu qabu dirqama. This is a must. Irra hin jiru barbaachisu jechuudha. Ka Abang dia kamsan gamesuan ni kali. One kamsan case dalam terjadi produser ada case. Yang ni pele nagar. Bukan ada. Repa ada repa lamini. Sagal gara-gara terjadi lalu ada orang koromot. Lu sagal ini sagal tadi sagal gara-gara terjadi rabu. Gafal dua isaan angkot rufani tahu nanti kunjennan ni ayatan ni ayatan anggar pun tahu wan yang tak kita akan rapi tonggar boleh haulu dari santan ada seri awalnya munjennan gal yatani dake galkare amal lam jalan bertifande anak ko mami gamne itu sambo laida se dia gambo wandi sinega tur tambal ini langgambe abso akan dirisi yero akan sendiri dan nabe nyusarin akan dirisi berbadan gawo maybe wargalaman durasan maybe mudan nolan kabaneta tari mutu tigal jare me amma lolalle senani je musalle senani almu orang chulolani ittilallamu me ihsasu wayla Iba itu mula untuk mulai ya jadi amal lama bolehkah manifanne mulai kerap ni. Hai. Jari buiher na buihan itiham macam alam. Biar intar bilan. Arabar Abiy adane shimalis buncan nama amara pimpin oleh pun jadi bar. Dan ingat tinggal. Binti abba mana kaya dia nanti asiaran kau pada dia orang tiga pada orang kasihlah umpe itu kasih umpe bikin tiga tujuh nano namara tuan me jalan tinggalnya tuan me jalan orang ambe amma somale itu le jadi musuh yang itu biar ini ada virus kira malik jerem muni bunda tu kau kira ada jalan muni bunda tu kau एक है उराते रिर्मी आज कुछ जरा कैसान और मुक्ति जरा चर्रा लगा मर्दा को कोई भी मुखा गमा गमा किना नाम दे कुर्सी सुया लूला सही आला सुरंगम मा कुफे कितने मोड़ तुम वान इंजरे उन्हें मेरा काम जर तुरुस तू बितोर मुखा कसिन जुरुसानी को कोई बात नहीं गेंदां गामा तो किल्ले से उधर से ना कुफिसा है तू Esri timo oramo, mosum mantu kufu karkara regilti. Nurat jaka kum regil lalla musi. Nukabatte, biye topas kabatte, maka oramo kabatte khumse, zamana oramo maka sarung kam badani di botu oramo binjan. Maka oramo fudani kufani, maka angke lamma takkan devinati. Maka Oromo kan abso arsa mekan Oromo faidang kam Oromo buang kam tu kaja usan arsa ke Oromo mekan tamiki ummat ke devne bon sira amma kale sujuran namni Oromo le jaran hoga guwani sa balle sa sani lamina sani darriya sani qani sani din kalo minji
We are embarrassed on their behalf. Kanafi dhugaadha hamma tokko yaaluun dirqama. Humni ajaa'ibaa irraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Amma garuu hundi jalaa suwarni. Kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hundaa'uudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuuf illee hin ta'an gad deemaa jiran akka hidda mukaa. Namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta. Yeroo fooyyaa deema. Kun jarri gad deema abataa gadaa. Hanga boolla taakkuu beekan qabuu isa eegu deema. Kana jechuun wanni dhiibu jiru. Warra qabsoo irratti miidhame rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jibba qabsoolaa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa ture kaasaa fedhe itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko meenaa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Ati kan namni hin beekne ka Dadarii fi Jaajaa fi Daaroo Billiqaaf Daaroo Abboonnatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jechuudha. Gaafa gallee propoozaala dhiyeessinee turre kana fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu. Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilchatinna amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hama keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san furrees madaddeeffanna san. Ijoollee keenya ka bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo hin ta'in ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamanis ijoollee faannoo jaamanis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii warra itti ooman kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboota dirree siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabeet dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furree qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa? Onnee hin jirre nama akkamiiti? Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutii kan kennan. Shubbutii kan qabate dukkana sana keessa onneen wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira jirre manaa kan ba'uu murtii sodaadha. Gaafa tokko osoo akkasitti deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree qalee aanaa fi qawwee intalaa sallama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'uu qabu. Qawween hanga feetee jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagadaa dur maal jedhu
ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaanan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kanuma gootee bakka tokko taatee tutti fincaattee wayyaanee daaraa goote waan biraatiif. Har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti sureerra isaan ga'e, nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa ulaata waan biraan oolu jaluma qabuu dhiibee irraa gadhiifna wanni biraan dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo kun hundi itti dhufna. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu, uummata aadaan bulu, uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas tahaqa ummatoota isii keessa jiru eegu Oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru. Itoophiyaas ummanni bara abdii akka nurraa qabaachaa ture 2018. It was not just about Oromos. Sabaaf sablammiin nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture. Amma booda ummanni cunqurfame kuni ummanni Oromoo kun akka keenyatti ilaalaa cunqursaa beeka. Kana booda miidhaan nurraa dhumtii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoolleen ture. Kabiraaniisi ummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabalti araaraan nageenuuf nageenii yaadaa turan jechuudha. Mismanagement of the transition karaa koo kana hundumatti uume. Kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabnaa jaaruus ni dandeenyaa jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardhiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha. Oromoo foobiyaan hangaan duraa irratti dachaa meeqan guddattee jirti. Maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffii bite hammeen isaanii jibba bite. These are to stop. Kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin dha'u. Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille. Miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille. Dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas. Nuyi Amaara jibbineen fincille, Tigree jibbineen fincille. Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaaf. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeekni Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nu qofaa miti nama biraallee hin miine. Jaaruma har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii nu miidhuu jira ijoolleen nu keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nu sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabaree sirriitti dheera ejjennoo biyya. Wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtu tun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buute taate. San keessatti Oromoon hin buufatu. Namni fuula kijiban dhaga'inaa. Realitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa tun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo akka taatutti, Tigree akka taatutti, Guraagee akka taatutti, Amaara akka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii
waliin mari'atanii negoosheet godhanii baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan wal qixxummaan bilisummaan wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan ijoollee abaa'oo isin jettan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiiftanii dhuftan kijiba finxaalee maal jedhan kun marroon isoo taate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiy Ahmedii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti Akiiloo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaatti nageenyi hin jiraatu, Amaarri nageenyi hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Somaaleen Moqodishoo illee nagaan argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii miti. Sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemsuun, Finfinnee eemaruun, Finfinnee sirreessuun nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin yaa waan godhan laal. Tigree wal lolachiisan, Amaara wal lolachiisan, Oromoo wal lolan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinatu godhe. No! Nuti uummanni Somaaleetis gaalatama irraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessa baqatan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniifis fayyaditti akka nuuf fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan yema baasuuf hin jiru. Humnaan yema baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenyan immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegu, ta kabaja Oromoodhaa eegu, ta haqa Amaaraa eegu, haqa Somaalee eegu, haqa Harariidhaa eegu ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa nama qabna, qabeenya qabna, roorrifamne hin beekne wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha isinitti himu. Look, sirna kan nuti angorra kaa'e. I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu filme itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf, hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa hin danda'a. Last call. Jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan hin miidha, takkaan baqeet bada. Lamaa ala hin jiru jechuudha. Kan kanaan jiru galatooma. Garagaltee deeggarsa obboleessa isaanii Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hin gaabbuudhaaf fidanii dhufan dubartoonni Arsii nurraa jalqabii gaarii keessaan dhufanii anillee isaan warreen jalqaba mee amila kennaaf fi obboleettii keenya maqaa keetillee beekuu as dhuftanii kennaa obboleessa keessanii fiddan harragaa guyyaa Jawaari guyyaa huccuu nama kaa'anii miti guyyaa qabisaatii miti guyyaa yeroo namarratti fannisanidha. Kami tu dah faham itu begitu. Ujung kalau kerja kan apa? Ayat mau kita sentak betul please dua sekali lagi. Security tu, security. Korang security mesti betul mau ini besok saya bisa. Ini teka. Ya, karara. Ini pakai. Sekarang kita katakan, charger ini suka. Amat itu, kabit. Charger kerafun ini.
كنا سي تاجرين فين قصدنا نفهم كنت ويني سي دامج أفودا التلاشون يبنا أنا ما كجوا لا واي فجوا راسنا كده وأنا كيساب كنداني لا يبي جوا ردك ده والله بالله بنا برو بنا إيران بكينا بنا إيران كده بنا أسمع سبيل الله تاو ستيجي عندنا bagana ganu jirate baga umri ni berate nulle to kitaba kana ko pesse hayyu kenna ni betani kitaba kana ni ko pesse kitaba kana rat e paisa kana rat machu kenna gujja e paisa gujja jalkawa jarman kesati godane hirmanna kan akatiyati ani makai yasiti da akatiyati wa e galatoma akka wadda kenna titille wa e gamalle jira kitaba hayyu kana bitanne وان حيوم بريس وان انتلان كن بريس الرا كتابة كان دبسنة سينا كان هو بني أكس ممدو ميوم بيكنا قالوا كتابة كان حركان قبل دبسون كنا باي جمنا جرا أنيس باي جمنا جرا بتو كتابة كان نمهم بريسا قالوا أبان فيو بريس كتابة حيوم كن بريس كتابة جوار بريس namni harkaan qabatee dubbisuuni carraa guddaa qaba hayyootiin kenna kanaan dura osoo carraa kitaaba kana barreessuu hin argatin nurraa deeman hedduutu jira ammallee hayyuun akkanaa kun kitaaba kana nu barreessutti baay'ee gammannee jirra nuti immoo waldaan dubartoota Arsii hayyuu kana goota kana silaa akka kennatti osoo kanaan dura torbaa akkas jala ta'ee jiraate waan guddaa qabannee dhufna wanti nuti kun isaan hin madaalu haa ta'u garuu guyyaa 2-3 keessatti mari'annee waldaan dubartoota Arsii waan kana mari'annee qoree dubartootaan mari'annee waan kana goone asumaan dubartoota waldaa Arsii hundayyuu naa galatoomfadhaame koreewwan kennas hirriba dhabuudhaan waan kana hayyuu kana nuti dhufee keessummaa kana haala akkanaatiin simachuun nutti dhaga'ama osoo xiqqoon nu jala bu'ee quba hin qabnu miidiyaa irra hin jirru nuti hawwattoota haadha daa'immaniiti miidiyaa kana hordofaa hin jirru guyyaa 3 kana keessattuu garuu hayyuu keenya harka duwwaa bira dhaabbannu jettee dubartoonni waldaa Arsii yuuroo 2,000 dubartoota waldaa Arsii babilee kannaafi kanaafi dubartoota kana meerra deebi'aatti sirri naa galatoomfadha. Dubartoota Arsii yeroo 2,000 kitaaba hin gaabbuudhaaf fidanii jirani namoonni biraallee akka nutillee akka dhuunfaatitti kitaaba kana bitannee ragaaru kunis xiqqaati hayyicha keenyatti hayyicha kana bira deemnee kitaaba kana eebbisnee haasaa isaa diirekti arginee isa waliin haasofnee yaada isaa irraa fudhannee isa argaa kitaaba keenya kanatti eebbisiisuun immoo carraa guddaadha carraan argameedha galatoomii as nu dhufuu keetiin galatoomii isin jedhu galatoomii yeroo dubartoonni uummanni dubartoonni Arsii osootumaan an argu akkamitti yeroo 2,000 dhaqanii galmeessanii naan jaalladhe asumaan immoo carraa hiriyoonni kiyyamunni naman waliin hojjatee naman waliin dhaba'e dubartoota koreetti dubartoota waldaa Arsii keessaa dhufanii yoo yaada qabaatan yoo du'aa illee qabaatan carraa isaanii kenna ulfaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti akan nagaa jirtanii fayyaadha. Tokkoffaa Jawaar Bagalatti nagaa baay'ee bagalatti lammaffaa baay'ee jenna. Kanaaf ani jecha baay'ee hin qabu rabbi guddaa sirraa haa eegu rabbi Oromoo hunda walii haa galchu hunda keenya rabbi walii haa galchu. Walii galtee rabbi tokko nu haa godhu. Rabbiin isa kutaa irraa haa qabu. Adiina irraa haa qabu. Hantuu irraa haa qabu. Kanuma jedha. galatoomii takka jeetti tanaan barbaada tawaa gabaabsitee buutu kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anillee haasaa guddaa qabu gabaareen baga kana keenya nagaa gochuun barbaada. Kan taasise galatoomii kitaaba kanatti yaaddee irratti dhabdee barreessitee
ummata kiyya hin madaalaa jettee iddoo dhufeetii hedduu dhugoonsitee rabbii oromoo guutuu harkanumaa galchuu galatoomii rabbii hinni sirraa haa eebbisinna rabbii baay'ee haasaa Lagi jawab. Hati sini yang betul tapi anam dengan dia guys ini macam semua nak apa? Hati sini betul tapi betul tapi ambil jawab. Ambil betul transfer. Ambil benar. Ini kan post apa guys? Hamilnya kan harus dipercaya CCTV Galatoma ya. الفاتحة بلتوما بلتوما ولا نرسيك على الفاتحة بلتوما ما عندنا ولا فرد أكملت يوم اليوم أبو مالك يومي قال الآن نموني كنا أبناء الجن بيسري جوالات سكتات بتي أفهم جنوس بيسري نموني كنا الجن كنا أدرس كنا زوجة هذا مثلا بزمان ما من كنا كسرقة كنا كبجاران مسلم دابا نجوا namoonni reefuu kana gama dhiiraatti illee dubbistanii jirtanii gizeedhaan sagantaan isaa gama dhiiraatti deemaa turte jechuudha. namoonni haftan namoonni kennas amma sagaleefidhaan kennu barbaadan kennaa dhuftanir kennitan sagantaan kennu galafamuuf jennu waan ta'eef namoota hangammaatti kitaaba murasanis ammuma akka bitattan kabajamara isin gaafata jechuudha. Oke, yeroon kennan afooshaaleen biyya Jarmanii jawaarif kennaa buleetan yoo jiraatan koota yoo jireenyas galatooma jiraadha bareedaa guddarsi absuraayee afooshii jiru hojjechaa jiran yaa oke ayyuu guddaa isaa abdii waabis torba tokkorra dhufaa jechuudha. Ese rabus tekan. Wan sponji tekan ni sih. Nah ini injira. Wata sih kan injira. Berapa ya? Kau? Ben.
Okay, jarreen kennaa qabdan yeroo teenyawaa waldala geessee jirtu jecha namni kennaa qabdan kennaa keessa kennitanii sagantaa gooluu deema jawaarlee dadhabee waan jiru jecha ba'uuf waan deemu jecha. Okay, dhufanii jiranii dura bu'aa afooshaa ijoollee teenya tajjimmaa abbo Isaaq yaa jaalamtuu. Okay, wala dhaggeeffannu dura bu'aa afoosha Jimmaa obbo Isaaq obboleessi keenya Jawaar Mohammad cinaa jirra jechuudhaan waan walitti qabatanii dhufan yaadaan mee irraa fudhadha afoosha Jimmaati familia kana obbo ayi. Sirreeffama na harkaa taate jimaa afaan hin qaadne afoosha shanan gibee. Shanan gibee jamila kannaaf kaa'oo shanan gibee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليسكي هيوكي جوار بغن غان أفتي بغن ربيني تابي هندك سباسي ديبسي وليمجا سنجتشون بربادا نوتي أهوشان شانجرين وكين أهوشي جولي جمع kana durallee kan jiru ammallee kan jiru nuti akka ijoollee Jimmaatti yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti ijaarama maqaa Afoosha Ingibee jedhamuun ijaaramnee turre ammas akkasumatti jirra. Haa ta'uuti ammoo adeemsa keessa koree sila turellee jijjiiruudhaan ammallee immoo koree haaraa filatee Afooshichi bakka buufatee jira. Kanumaan wal qabatee afooshaaleen adda addaa biyya kana keessa jiran yeroo waa jiru, yeroo sagantaan jiru, yeroo wanni tokko ergaan darbuu malu yeroo jirutti nuqunnamaa hin jiranu. Haa ta'uuti immoo garuu nuti Afooshti shanan gibee inuma jirra. Ergaa jaraallee afooshaaleen jiranu biyya kana keessa jiranu nuti akka Oromootti bakka walitti qabama Oromoon jirtu hundatti wajjiniin hirmaannee rakkoo jirus waliin qoddannee waliin jiruu keenya itti fufsiisaa turre ammas immoo jireenya keenya ummata waliin qoddannee itti fufsiisuu barbaanna yaada jedhu qaba. Kanatti aansuudhaan dabalata ammoo obboloonni hundumtinuu afooshaan hundumtinuu guyyaa irraa jalqabdanii akka nu qunnamtan akka nu waliin yaada wal jijjiirtan nutis immoo rakkoo qabnus gammachuu qabnus isinii wajjiniin haa qooddannu waliin jireenya keenya itti haa fufsiisnu jechuun barbaada. Dhumarratti immoo akka nam tokkotti ergaan obboleessa kiyya yookiin immoo dura bu'aa qeerroo abbaa keenya Jawaariif ergaan dhaammachuu barbaadu tokko yoo jiraate atis Abiyyis obbolaadha hundumti keenya namni hundinuu obbolaadha. Maaliif sa'aatii rakkoon kun jiru keessatti namni dhimma dhuunfaasaa dhimma addaa dabarfachuuf waan barbaaduuf isin akka obbolaatti Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, haaluma duraan waan danuu ibsitee jirta ergaa kee kanarraa baay'ee gammadeen jira. Haa ta'uuti immoo maaliif jettee jirta
jal'aa ofii sagal garagalfatu jedhee Oromoon mammaakee jira. Akkuma jettee jirtu ammas itti nuu dabali sagalinti 90 nu gorsi. Sababa keessanii namni biraa immoo akka walitti hin buune amaanaa jechuun barbaada. Maaliif kaayyootu gargar nama qooda malee Oromoon tokko har'as tokko boris tokko jiruun Oromoo tokkummaadhumaan itti fufa yaada jedhu qabaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Hamilee kanaaf akkan asii dhageeffadhetti obboleessa kiyya abdiirraa ergaa gabaabtu akka fuunee maallayni isaan itti waliif kitaaba kanaaf badhaasa ja'anii xiqqaatullee guddatullee nurraa fudhadhaa jedha afaanuma abdiirraa dhageeffadha. Birrii kuma tokko walitti qabnee guyyaa lama keessatti namoota muraasaa waan kana walitti qabnee kun immoo ta'uu kan danda'e koree kana qopheesse. Ishee nagaamu. Nagaaman tole ishee. Obboleessa keenya Jawaar Mohammad hayyuu keenya kabajamaa jaallatamaa yeroo dheeraa qabsoo Oromoo irratti dadhabdee aarsaa baay'ee itti kaffaltee haala dhibaataawaatiin immoo barreessitee fiddee hawaasa jaarmaanii kanaan ga'uu keetiin baga rabbiin si gargaaree ammas gara fuulduraatti rabbiin si wajjin jiraatu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa jaarmaanii hawaasa Oromummaa irraa duddubbatti hin deebine hawaasa hin qabu hin jenne hawaasa nan dadhabe hin jenne hawaasa karaa dheerate hin jenne hawaasa dhufee iddoo kanatti argamee Jawaar Mohammad jajjabeessuu galateeffachuu galma kana fakkaatu qopheessee koree kana qopheessanillee hawaasaa sitti argamellee galateeffachuu barbaanna. Itti aansuudhaan obboleessa koo Jawaarii kan hin dhaamuu barbaadu garaagarummaa mootummaa Itoophiyaatii wajjin qabdanu gara dippiloomaasiitti fidaa hawaasa keenya akka malutti akka hawaasa keenya fayyadutti qabsoo itti ilaalaa mootummaanis atis paartii KFO wajjin hojjettu dabalatee rabbiin isin milkeessuu milkii keessanii fi kadhannaa akka Oromootti wal dhabdee Oromoo gidduu fi Oromii hedduu keenya galuu akka hin barbaanne isinii ibsuu barbaanna. Kun immoo yaada abdii qofa osoo hin taane yaada hawaasa Jimmaa biyya Jaarmanii jiraatu ta'uun isinitti himuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Guyyaa milkii tontii milkii rabbiin. Hamilee kanaaf abooshaa shanan dibeetiif asumaan obboleessa keessan asumaan deemtanii kuma takka jee hamilee kanaaf asumaan jaalabdoo qaatii abbaa jabal irraa nuu fuudhi obboleeyyan keenyarraa kennaa obboleessaaniitiif kennan galatooma. Bilisuma, bilisuma, wadabuma, mas wadabuma. Oromiyaan biyya teenya, diinisi diina keenya. Bilisuma, bilisuma, wadabuma, mas wadabuma. Bilisuma, bilisuma, Oromiyaan biyya teenya.
Allen sini wajjin. Ulfaadhu kabajamaa ulfaadhaa. Qophiin keenya kana